namichi kun duraanis Andu'aalamitti kakataa ture. Isa tajjeesee jedhaa ture. Laaligaa poostii kiyya ka duraaniitis agartanii miti warri duraan na jala yaatanii maaliif Andu'aalam qeexa jettanii galgala ganama komantii na jala godhaa baatan. Suuraan kun immoo kaleessaa ka'ee bahee jira. Andu'aalam akkasitti mucaa kana rukutee ture jedhamaa jira. የተመታችበት ደብድቧት ፊቷ ቆሳስሎ ያለውን ፖስቼዋለሁ ቲክታክ ላይ suuraa kana efenni fiden beeku namicha kanatti poostuu godhee jedhamaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bashamaar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam akkamnaaf jirtu jiruun jireenya aafiyaan soomni kun akkamiin isin jira ana bira gaariidha alhamdulillah. Har'as viidiyoo kabiraasini qabadee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo sooshaal miidiyaa ardii maaranuuf wantoota ilaalamuu qaban tokko tokko waliin ilaaluu ta'a. Warreen mugar chaanalii kana taarawaa dhuftan atoo subscribing godhin chaanalii keenya keessatti teessan hin hordofina. Akkuma namni tokko yeroo mana namaa dhufu balbala rukutee akka ol seenu subscribe tuqaati jalee kana jirti. Yoo subscribe ngoone subscribe godhaati. Yoo subscribe gootan immoo video kana like gochuudhaan kan namoota baay'ee bira ga'u godhaan siin jedha. Oromoon kun akkuma inni gede jedhetti yoo duune malee namni garee subscribe godhaaru hin jiru. Duu qabna. Kanaafuu mana duunitti hin eegina subscribe godha. Video jalqabaatiin immoo mee du'aa itti kan aamin jedhaati gara videotti seenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وقع كم تقول لبا فري فبرتمي جافا ربنا راجل أقول لكم وانغاري نيجي داي بكجر تنولد أكربين الراجي جيو سيمنا ما جرتو أكربين بروح هذا نمن ما تسيجي جيو إسيني بيجابات أكربين ما تيجي ولا تسكب إسيني نمني واقع كاري نيجي حلال وجدتو خير وجدتو وانغاري وجدتو لتني يابري دولاني هنيجنو sila haadha abbaa keessatti fatarsiiftan jedhee yaada achumaan immoo waa gaarii qaayidaa keenyatu iyyuu manuma kaarimeetirii dhibba lama ni jenna manuma kaarimeetirii dhibba kanaan iyyanna waan duniyaa irraa kana qofitti giraawundiis waa'ee qabrii sadhumaa ijaarran niyyaa bareeddoodhaan rabbi biratti ol osoo silaa kuusanne silaa waa tolee jechuudhaaf namarratti waa godhaa utuu hin ta'in namaaf waa godhaa jennee niyyaa bareedduu rabbi irratti ani iyyannu rabbi nu irraa haqee baluu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ila ana akkasiin isin jaalladha lala du'aamii eftuu bareedduusi ustaaza keenya kabajamaa ustaaz Raayyaa irraa du'aamii bareedduusi fudhataniitti jedhee yaada. Koomentii kana jala galaatii aamin jedhaa hundi keessan warri du'aamii kana barbaadan. yaa rabbii koo qoonqoo soomaa olteen qoonqoo garaaluu oltee faxartee kaateenaan yaa rabbii yaa Allah si kadhaa aamin jala yaa rabbii na jalaa dhagee yaa rabbii yaa Allah takkaa kadhee sirkaan dhabne yaa rabbii naaf dhagee gooftaa koo. Ya Rabbi ya Allah dhugaa mucattii kanaa naa baasi. Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi warra dhugaa si dhoskee irra taa'u jedhu dhugaa jalaa dhoski gooftaa koo. Ya Rabbi ya Allah nama wal intinaatee shafaafaffane miidhama namaa dhosku hulliisa ya Rabbi milkeeti. Ya Rabbi ya Allah ya gooftaa koo adiraa dhugaa si baasi. Miskiina walla garaana nyaattee ajamaa. Mucattii kana dubbadheen ture yaani. Wallahi nama miidhamaa turtee jedheera bara. Egaa akkuma dhageessan Zeddoon Jimmaallee yeroo baay'ee haqqee mucaa kanaatiif yeroo baay'ee irra deddeebitee dhugaa mucaa kanaa nuuf ba'u jettee cinqamaa jirti. Suuraan kun immoo edaa kaafamee baay'ee poostu godhamaa jira. Namoonni baay'een immoo suuraa kana irratti dubbataa jiru. Mucaan kun egaa haala hin taanetti duutee akka hin taanetti duutee garaanuu nyaattee garaanuu gubdee dhugaan si dhokatee nolkatti hafee ture jechaadha. Namoonni baay'een akka inni dhugaan si ba'u barbaaddu anas ta'u isinis ta'u hundinuu dhugaan si bahennaan baruu barbaanna. Rabbi ammas dabalee dhugaa si nuuf haa baasu. Garuu akkas jennee namatti murteessuu hin dandeenyu. Argaan ilaalaan rabbiin qofa rabbi dhugaa si nuuf haa baasu. Namoonni immoo guutummaan guutuutti fuutanii Andu'aalam isaarra ka'aa jirtanu akkasii hin ta'u. Maaliif inni sababa ta'uu danda'a. Maaliif jaalalleedha wal jaallatu maatii sirraa jechaadha irra Andu'aalamitti aanteedha yaadaan. Maaliif misxirasii keessoosii namni tokko maatii ta'e wal bira bule jechuun haadha deesserra Andu'aalamtutti dhiyaata. Isa jaallatti isa kabajji waa hunda waa onneesii keessa jiru isatti himatte jechaadha. Isatti aartee ta'uu danda'a. Garuu inni akka sofiin ajjeesee fooqii irraa darbataa waan arge jettanu akka kootti natti hin fakkaatu. Garuu dhugaa si ammas dabalee rabba baasu wanti addunyaa kanarraa cimaan akka namaan jiru wanti addunyaa kanarraa dhokataan akka namaas hin jiru. Kanaaf
Andu'aalam Gosaa irratti hin murteessinaa, hammaaf hin murteessinaa. Rabbi immoo dhugaan yeroo kana dhokatee nafu dhugaan hin qallatti malee hin cittuu jedha Oromoon keenya. Kanaaf murtii mataa keenyaa kaa'uu osoo hin taane meemee waanuma jiru barree isiniif dhiyeessinu ta'a meemee. Laaligaa poostii kiyya ka duraaniitis agartanii miti warri duraan na jala yaatanii maaliif Andu'aalam qeexa jettanii galgala ganama komantii na jala godhaa baatan. Hamzaan kun waan keessisaatti amane irratti osuma abbaan kee du'ellee sumaan morma. Jaalatteetti ati jibbitee sumaan morma. Dhugaa waan akka laalee achi arku akka Oromoo kana kijiba irra dibaa godhee bira kutuun jaalatu. As naqabii achi naqabii akka namaatis hin beeku. Laal waan kana qoratamuu qabaa dhibbata akka jeetiin poosti godhe maaltuutu qeeqaa kana fidee namni jaartii ofii maarreen godhuu jettee galgala ganama dubbii godhaa turtan. Hin dubbanne guyyaan isaanii dhufa jeetiin ammallee ganaa guddaan dhugaan guddaan ganaa dhufa. Osoo miciyyoon afaan hin jiraattee dubbatte Rabbi haa beeku. Viidiyummaan miciyyoon jalqaba dhumarratti poosti gootee duute kun viidiyoo gammachuu sitti hin fakkaatin. Gammachuun utaalee namni gaafa maal je viidiyoo xiiqii viidiyoo ifii gammachuu horachuuf barbaada namni godhuudha malee viidiyoon akkasii akhiraa kabiraati. Yaa na jaalatte, yaa na jibbite, yaa wanni an si gaffidu sii ta'uu baate ani dhuguma si gaffida abbuma feete ta'e. Osoo abbaan kee du'ellee dhuguma sitti hima. Jaalattee jibbitee yoo feete bishaan laallattee irra gadhuudee liqimsite. Ragaa wajjin akkanuma laali waan an guyyaa silaa gaddaa san lakkii qoratamuu qaba likkitti ji'ee poosti godhaa turee fi waan ammaan tana dhugaan gabba'u jirtu laali. Takkallee gadi hin baane ganaa bismillah jettee haarawa gabbaa jirti dhugaan. Dhugaa irraa namni waliif hin ka'u barcumarraa walii ka'a malee. Nama keenya kaafee masijanii warsossobaatiin nee barna biratti hin dalagu. Osoo obboleessi kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii sitti hima. Osoo abbaan kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii itti hima. Waa takkana biratti hin jiru wanni akkasii. Akkanuma laala ragaa guutuu wajjin ganaa dhugaan hafe gabbahuu ta'a. Hamzaan kun jalqaba maaliif waan kana jechaa ture namni ji'ee sammuu keessan galfatin horii ture duraanuu horii ture. Ammaan tana waan ati naa deebistu laalimi. Haati dur wanti neela godhaa turte waan kana maaliif jirjirtanii waan kana dhoobdan waan warri ifi wasaqummaa mana keessatti itti jiru wasaqummaa deeggara. Warri ifi waan hin taane dhalarra dalagu jiru waan san gaqqabee gubbaa dabruu barbaada. Lakki hayni haqan muramee dhugaan muramee bira kutama malee akkanuma irra dibaarra naa dibii bira kuti never. Ganaa dhugaan jiru yoom beemi ganaa bahuu ta'a walii ragaa wajjin dhufa tokko qabiinaa ta'a ammallee maal jeenaan ji. Gaafa maama bayaan waan irra cichirratti irrumatti cichaan gaafa waan fedhe irratti if duuban deebu waan godhamuu silaa qabu waan laalee agarurratti namaa wajjin achina qaqqabii feemasii keenya inni kun dhiiroo akkas hin goggodhu never hin jiru. Akka laalteetuma irra garta ijji gaara kana duuba waan agarree tamutaaniif keessaa shaqqalanii jiran. Waliin arkuu teenya ammallee dhugaan ganaan baane. Saniifuu waan kanarratti gizee hunda ni morma ammallee poolisiinuu shakkiteeti lakkii wanni kuni ta'uun qabu abadan baatee gadda ibsachuullee hin qabdu jedhanii Andu'aalam hidhatti dhoorkanii calachi godhan. Haga beellamni silaa ga'utti bahee xiqqoo gadda kiyya ibsadha minaan inni yennaan neebar wanni akkasiin jiru dhugumaan shakkamte jedhanii qabanii hidhatti dhoorkan. Yaa feemasii obboleessa kiyya maan ta'an annamaa dakhalan. Dhugaa jirtu irratti dhugaa horii rabbiiti. Irraa walii ka'uun hin jiru barcuma kanarraa sii ol ka'a malee Hamzaan dhugaarraa sii hin ka'u. Kana nyaatta siin jee dhugaa sitti himee si jalaa gora malee. Yoonii fi wanni an si gaffidu si fudhatamu baatte laal karaan kalabbaa malli abbaa jedhan ni deemtana yalaa. Laakiin ammoo akka keetitti cubbuu ta'ee dhugarratti ciisee biran kutu. Si galee ammallee dhugaan miciyyoo tanaa tokko bahuun dirqama jiru. Tokko dirqama jiru. Andu'aalam waan kana akka amma asirraa eegalamu kana yoonii fi dhugaan guutuun gabba'e umrii isaa hidhadhuguu jaalattee jibbitee. Si galee lubbuun namaa feemasummaa fi maaliin walitti madaalamtu. Maqaa Andu'aalam Gosaa kabajuu fi lubbuu namaa kabajuun walitti yaadu. Dura lubbuu namaa durfama.
namni lubbuun isaa namni maqaan isaa akka kabajamu barbaadu ganamumaa haga namni hokkeen asit dhuftee fi deemee if ajjeesuu naman godhu haga namarraa kaasee haga namni yookaan ati fuutee qarreerraan darbuu yookaan ammoo waanuma kana hundaa hin jibbee minaamin jee haga namni qarretti if darbuutiin gahuu jechuun ganamaa namichi maqaa isaan barbaanne jiruu isaan barbaanne. Waan abbaan hun barbaadin ati maa namarra dhiibuu jaalatta. Abbaan kun nama nagayaatii qulqulluudha jettee qulqullummaa abbaa hin eeggatiin ati nama eeguu hin dandeessu. Kanuma dhugaan jiru na biraan. Abbaan fedhe na jaalate abbaan fedhe na dhiise hallayyaatee seenta. Salaamu alaikum. Dhuguma jirtu sitti maan. Gaffudhadhu waan an siffidu bishaan irra dhugi. Bakka akkan laali ragaa murteessi ati. Akkanuma laali murteessi. Anamma dhiyootana gaafa yoonii maanyaa kun wanna kana irra cichee galgalaa ganama maal jiru gurbaan kun quuqa Oromoo cabsuus ni qabaa bakka kana dhugaanis ni jirti jeetumaan furadhe. Oromoo cabsuus ni qabaa laal takka qofan keenyeef Oromoo cabsuus gurbaan kun keessumaa qabaa. Feemasii Oromoo gaccabsuus keessumaa qabaa osoo isaan irraa nuraa nu dubbachuu baatanii nutummaan dhugaa irra ciccinee baafne jeetumaan jaaladhe malee yoonii waan keenya gaccabsu nama keenya gaccabsu itti jaaladheetii miti. Laakiin garuu dhugaan ni hafte. Dhugaan isii tana ganaa baatiin baane ammallee waliin eeguu teenya ammallee maal jettee naan jii ammallee qabadhu gaay warri arraas deemtee na ila komantii kuma dhiyoo tanaa yaada kee ibsachuu barbaadu ammallee komantii teetiif atis bishaanama walii gad dhugaatii obsaan eeggadha ni dhufammaas an guyyaa sanit akkanuma ragaa wajjin sii dhufammaas guyyaa ati waan feedaa soo akkanuma sii dhufa malee abadan siif hin dhiisu anis. Dhugaarraa walii kaan dhugaarraa laal barcumarraa walii kaan malee dhugaarraa waliin kaan tanuma naa qabadhu jaalattu naa wajjin jiraadhu jaalachuu baattu deemu haganuma jiruulleen fooloo wal godhuuf wal hordofuulleen akkasuma wannummaan hundinuu kanaaf dhugaa haqa isii ammallee rabbi haa baasu rabbiin jabaadha waa hunda irratti rabbi waa hunda laalee argu fot godhuu taa hundasaa kanaaf yaa kaayini acaalutu nama biratti callifame malee rabbi biratti waan callifame sitti hin fakkaatin hundi ni ba'a. Salaamu alaikum. Egaa akkuma argitan Hamzaan wama sitti dhagahame dubbatee ka'e kan immoo suuraa kana baasee dhamaa jiru. Namicha kanaan dura viidiyoo keenya irratti dhiyeessinee turre yoonii maanyaa irratti dubbataa ture eessa akka suuraa kana fideen beekamu suuraa kana poost godheen jirallee kan jedhaa ture isa meemee xiqqoo dhaggeeffannee walitti deebina. የተመታችበት ደብድቧት ፊቷ ቆሳስሎ ያለውን ፖስቸዋለሁ ቲክታክ ላይ የቀነኒ የደበደባት አንዱ ዓለም የደበደባትን ሆስፒታል የገባቸው እጇ የተሰበረባትን ፖስቸዋለሁ። ሀቅ ሲኖራት ሴት ከሀቅ ጋር ወንድ ሀቅ ሲኖረው ከወንድ ጋር ዮኒ ቶሮንቶ እንደዛ ሆኖ ይቅርታ አልተጠየቀም። ጆከር ይቅርታ ጠይቆታል። ከዛ ውጪ ግን ይቅርታ የጠየቀው የለም። ቤታዩ አልጠየቀችም። እንደዛ ስትሰድበው የነበረ ሌባ ብላ ሄለን ወርቅዬ የምትባል ሌባ አልጠየቀችው። የወንዶች ሀቅን ሀቢባ እየቀረጠፈች ነው። ይሄን ነገር በኋላ ችግር ውስጥ ልትገባ ትችላለች። ብዙ ነገሮች ሊበላሽባት ይችላል። ሀቢባ ወንዶችም ሲበደሉ በደንብ እየሰማች መረጃ ማስረጃ አምጡ ሲባሉ መረጃ ማስረጃ ማምጣት ካልቻሉ ብልግና ነው። አሁንም ተጠነቆለብኝ ያለችው ሴት መረጃ ማስረጃ ወፍ የለም። ይለቃለው ቪዲዮ ምናምን እያለች ታስፈራራለች። ልቀቂ ማን አትልቀቂ ያለች ጭራሽ ቄስን የቤተ ክርስቲያን ቄስን ሁላ እየተሳደበች ነው። በቃ አንድ ሰው አልፈልግሽም ካለ አልፈልግሽም ነው። የምን አምባጓራ ነው? የምን አምባጓራ ነው? የሴቶችን ሀቅ እየተባለ የማንም ወሮ በላ ሴት እየመጣ እዛ ፔጅ ላይ ሀቢባ ፔጅ ምን ያደርጋል? እንዲወዱ አፍቅሬው ገንዘብ ወስዶብኝ እውነትሽን ነው። ማን አባይ ስጫለች? ማን አባይ ስጫለች? ዳስ ማቋስ ጀን ማን ስጫለች? ማን ስጫለች? ገንዘብ ባናትሽ ተተከያልኩሽ ነው። ማን ስጫለች? ማን ስጫለች? ገንዘብ ወሰደ እንዳትይ እየመጣች ሌቦች ናችሁ። ማን ስጫለች? እጅሽን ጠፍሮ እየተቀበለ ኪሷ ገብቶ የወሰደ አንድ ወንድ የለም። በፍቅር ጊዜ ደልለው ይሰጡና ሲጣሉ ብሬን በላ ይላል። በጥቅም ለመያዝ ይፈልጉና በጥቅም ወንድን ለመያዝ ይፈልጉና ልክ ሲያጡ ብሬን በልቶታል። የማዳም ቅመሞች ይሄ ነው በጣም ችግር ያለው። የማዳም ቅመሞች በብር ቦይፍሬንድ መያዝ ይፈልጋሉ አብዛኛዎቹ። ከዛ ብሬን በላው አብዛኛው። አዎ እኔ ተናግሬ ነበር። ሰበናት ያልታወቀባት አማራ እንኳን እጇ ላይ ታቶ አላረገችም ነበር። ጎንደር ብላ ነው ያለችው። የዘረኝነት ጥጓ ጎንደር ሳትሆን ጎንደር ሳትወለድ ጎንደር ላይ የሌለች ጎንደሪ ብላ
አማራ ብላ እንኳን አንድ አማራ እንዳይሆን ጎጥ ይዛ ነው የመጣችው። ታቱ ስትደረግ እንኳን በጣም በጎንደር ውስጥ ገብታ አማራን ለመበጥበጥ የመጣች ናት። አንድ ቀን ስለ ጎጃም ህዝብ መልካም ስትናገር ሰምቻት አላውቅም በአማራ ፖለቲካ። ኩማ አርጊተን ሱራን ኩን ጋ ከሌሳ ጀልቀቤ ፖስት ገደማ ቱሬ ገሩ ሰበቢንሳ አካ ቢልቢለሲ ኬሳ አርገሜቴ ነመቴ እርጊቴናን አርገሜቴ wanti nu beekni hin jiru kuno akkas taate turte jedhaa jiru rabbi dhugaa mucaa kanaa nuuf habaasu warri alam gosa irratti immoo duula banaa jiran sirrii miti ammaaf sirrii miti atu wanni tokko hin baramin maybe isinitti himen ture akkuma duraan isinitti haasa'e sababa ta'uuf danda'a maaliif kan waa garaan ofii wanti himatamu isinitti himuun barbaachisu jaalalleedha maatiirra jechaadha wanti si cinqee jiraachuu danda'a baay'eetti cime jiraachuu danda'a dubartoota sammuun jaraa xiqqoodha yeroo cinqiin bicuutti baay'ate garuma du'a kanaaf yaadu kana fakkaata wanni jiru yoo jiraatti isiniif kan isinii qabadhee dhufu ta'a egaa viidiyoodhaaf qabadhee dhufu kana fakkaata hama viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroshow baay